akkasii amma akkasitti dubbadhee deema jechuudha. ለማንኛውም ሰይዶ እንደ አዩ እንኳን ያደረሳችሁ ሰኒ ጉያ ራ ለማንኛውም ነጋኒ ሲኒፋተው አከም ጅርተኒ ፈያ ቀብደኒ ጅርቱ አሪፈና ረንጅራ ሀሪ ጉያ ጭዳ ዋን ተኤፊ ጭዳ ዋማሜን ጅራ rifeensa hojjetachuu mana rifeensaa gaafa naqu nama gurraachaaf rifeensa hojjennu eenyirraa akkuma argitan ani gurraacha dhaga gurraatti illee jedhamu magaala jedhama dhifama way yaadati uffata illee ofirraan jijjiirra akkuma hojii hojjetaa oolettiin jira dhifama naa godhaadha rifeensa raa hojjedhaan nan jedhani biyyeen sana nyaattu dhaadheetiin jira akkasitti iddoo afuritti dhaadhe amma maalin godha seetani ofuma kootiin kan wantani fideen jira jechuudha ofuma kootiin asitti rifeensa koonan hojjetadha siluma yoo rifeensa gadi lakkisu dhiironni baay'eetu jira waan ta'eef wabiin illee naannola rifeensa gadi lakkisee hin deemu jechuudha akkasumaan tokko se xiqqoo shakkana gadi baase wantani kanaan hojjetadha jechuudha garuu waan hin dhufeef maal isinitti fakkaate uffata naa filadha uffata akkamii uffadha wabii uffata akkamii uffatta jennaan naa himuu dide Naamuu dide garuu already suufii uffata illee abdiin qaba. Suufii uffata natti fakkaata garuu. Moo maal uffataadha? Maal uffata? Annaa filadha. Isa kana uffadhu moo uffata aadaas nan qaba jedha. Isa kana uffadhu. Inni kuni dheeraa ta'ee raawwatee uffadhee isinitti argisiisu. Inni kun dheeraa baay'ee dheeraadha jechuudha. Dheeraadha. Gara bukkee lamaan hin xiqqoo ol siqa. Halluu laalaa wabii. Bukkee gara lamaan hin jechuudha. Duuba fi fuulduraan gadi dheerata lafarra harata. Daarii lamaan hin ol siqa. Banamaadha xiqqoo ol siqa. Akkoon halluu lammoo nama amma sanaa keessatti naa waadata. Wabiin barnamaa lola argitanii dheengadda micayyoo lafa kaasee. Isma inni kun immoo uffata arsiiti. Isa kana sixootaa namni naa bitee dhugaa rabbi uffata kana namatu sixootaa naa bitee riyaatiyya sixootaa naa bitee kana uffadha natti fakkaata kun bareedduu ta'uun oolu. Kunis narraa deema abboo uffata arsiidha kun. Fedhee isinitti argisiisa qofa. Guys kun akkanatti uffatamaa already calleen isaallee jira jedha. Ani kan mataanii kan maaleeshee isinimatti argisiisuudhaaf jedheen kana uffadhu. Bareeddudha. Isa kana uffadhu. Har'a guyyaan cidhaa har'a bar kaleessa beeksisaa turanii akka qophiirra jiran isin hin argine. Amma yaa rabbi kiyyaa akka dhufan balleessine. Kuni godichaa isaati. Ma uffata akkamii beelladha miti kan isaan uffatan. Garuu sila uffatan tini uffatuun qaba bara. Kana nani kagaa booddee hambiraan hidhadha. Akiif mataa duwwaan godhadha hambiraan hidhadha malee mataa duwwaa godhadhe wabiin naa dola. Amma kuni kan mul'eetti hidhatanii. Maaliin godha? Guys carariin bilbilarra kana godhatee deema. Kuni kanasi indee birrii ofirraa baasuun qaba. Rakkoo qaba wantini warqiin qaba warqiin godhadha. Rakkoo qaba. Kana baasee ofirra rakkoo qaba. Yookiin uffata biraa qo'asinitti argisiisa kan biraatiin wal bira jiraachuu dhabamu kun kana bara. Odoo wal bira jiraannee wal filannee kan akka tokko uffannaa argitanii qo'ame kan biraa isinitti argisiisa. Guys kana naaf ilaalame kunin ta'a. Kun immoo morma muluu nama cufti. Kana muluu dhumasiiti ilaa morma isii xiqqisuu tan argitanii akkasitti nama huutii jechuudha tun akkatti dhufti. Miinidha xiqqisuudha. Ni sodaadha kanas wabii loluu danda'a. Amala amma nama bira geessee amala bartuutti baadhe sirriitti of eeguu qabda beekta. Kun akkana jechuu jallisaa. Bageedha. Inna maaliin godha maalaan uffadha? Maalaan uffadha? Surree uffadhu. Surree uffadhu. Sargiirratti surreen uffatu. Maalaan godha? Maal uffadhu meenatti maaloo?
maal uffadha amma yeroo sa'aatii xinni ga'uutitti sinan eega komentii jalatti naaf godha maal akka uffadhu uffata kana sadan keessaa naaf filadha kan dura uffadhee fi isa kanaa fi eessa dhaqe kilaasikoo keessan jira bara dudda koo duuba meeshaa jira argitanii gadin jedhe meeshaa baay'eedhaan argitu gadin jedhu kamitti akka fuudhuudha deemu jettanii amma isin nan argitanii waan ta'eef odoo na argitanii kanaanis waynaan jettanii garuu na argaa hin jirtanii kana uffadha bakka kana uffadhu suuraa isaa isinitti hin argisiisa uffadhee jechuudha suuraa isaa achirra isinii kaa kana sadan keessaa naaf filadha kana sadan keessaa yookiin isa kana yookiin immoo isa uffadhe sana jechuudha isa arsii sana isaa sadan keessaa naaf filadha surree uffachuun uffadhu yoo laamute kana ajjeesa sayyoo har'uma wal arguudhaa deemaa jirra takkaa ijaa wal argine beenu bara orkuma warratti wal dhaadanna malee maal jettisa hara obboleessa isaayyuu nanniisu sajjaa miti hindee basma kuni dur naxalaa uffannaa turre yaadattu bittin itti godhee itti dhaqa akkasitti jechuudha qaasaatti immoo xiqqeessu taate antala kwaanoo nama guddoodha ormi jaartii naan jedhaate xiqqeessu taata akka naxalaa daa'imman jalaan ta'in akkasii amma akkasitti uffadhee deema jechuudha. ለማንኛውም ሰይዶ እንደ አዩ እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን ዛሬ ቀን ደረሳችሁ። ወይ አማርኛ በዳዴ እየሄድኩበት ነው ጌታ ባዙ ለማን ብዬ ላውራ እንጂ እና በገጌሰኒ ጉያራ ለማንኛውም ጀቹዳ ወላኪን ዋን ሁንዱማ ኬሰቱ bu'aa baay'ee keessa dabartanii jecha namaatis balleessa guddaas balleessitanii tolcha guddaas tolchitanii gaariis hojjettanii hamaas hojjettanii namas ofitti mufachiistanii namattis mufattanii akkasuma immoo jechuudha wantiin jechuu barbaadu takka yoo jiraatte namni biyya lafa kanarratti waa hedduu namaan jedha waa hedduu tolchaa waa hedduu dubbataa jecha namaatiif bakka kennuu gocha namni godhu tokkoof bakka kennuu akkasuma immoo nama takka nama guddachuudhaaf karaa fuulduraatti deemu takka karaatti hambisuu baay'ee galeedha jechuudha. Fakkeenyaaf akka carraa ta'ee ani jechuudha haati cabsaa wanta isinirraa hin fakkaanne takka wanta isin miidhu takka waan silaa isin biratti hin bareenye takka yoon hojjedhee koomentii naa barreessaa ooltati jechuudha. Waan isin irratti ani hojjedhe sana yookiin isin irraa kaasaa yookiin piraayiveetii isiniif godhaa jechuudha. Egaa kanaaf iyyuu maaliifiini iddoo kanatti isinis hojii hojjetaa jirtu nutis hojii hojjetaa jirra akkasuma hiriyoonni teenya hedduutu jira jechuudha waan kana kan hojjetanii wanti isin hojjettan kun nutti bareedee raawwatee isin irraa fudhannee nuti immoo waan bicuu yookiin sakandii takka yookiin sakandii 40 yookiin sakandii 5-6 kana caaltu jirtudha. Wanti nuti isinirraa fuunee isinirratti hojjennu haa ta'u malee immoo akka carraa ta'ee wantoonni nuti hojjennu sun isinirratti hojjennu sun isin mufachiisa yoo ta'e dhuftanii nu argaa jirta waan ta'eef nu laalaa jirta waan ta'eef koomentii waan isin mufachiise sana jalatti waan akkanaa kana lammata deebistee nurratti hin hojjetin jedhaatii nu jalatti barreessadha nuti itti deebinee isinirratti hojjechuu hin dandeenyu jechuudha waan sana erga argineen booda kanatti aansee namni tokko chaanaala tokko guddisuudhaaf yeroo baay'ee namatti fudhata jechuudha. Sa'aatii guutuun sabskraayibii guutuun maamila akkamitti wal of barsiisuun hedduu takka ulfaata jechuudha. Garuu immoo kana hunda dadhabanii gaaf dadhabbiin isaanii maakiroo sakandii keessatti bishaan jalaa nyaattu hedduu nama gaddisiisa.
akka carraa ta'e wanta isin gaddisiisu hojjanne yoo ta'e wanta isin gaddisiisu dubbanne yoo ta'e koomentiin